Waajjirri carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa giddu gala industriiwwan Godoo magaalichaa keessa jiran ebbisiise. Sagantaa eebba kanarrattis kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee dabalatee hooggantoonni biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa fi magaalaa Adaamaa kan argaman yoo ta'u, oomisha mismaaraa, oomisha kophee fi huccuu akkasumas oomishni kaalsii ifatti eebbifamaniiru. Inisheetiiviiwwan bocamanii hojjetamaa jiran keessaa babal'ina industirii Godoo magaalaa Adaamaa isa tokko yoo ta'u, keessattuu dargaggoota hedduuf carraa hojii uumuun cinaatti lammiilee interprenara ta'e uumaa jira. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Abdulqaadir Xayyibuu akka jedhanitti uffata hodhuu, oomisha kaalsii, oomisha mismaaraa, bu'aalee gogaa fi kanneen biroon dargaggoonni kan gurmaa'anii hojjechaa jiran ta'uu himuun bara kana akka magaalaa Adaamaatti waldaalee 71 karoorfatanii waldaalee 118 hojiitti kan galchan ta'uu ibsanii kilaasteroota industirii Godoo 20 karoorfachuun kana keessaa industiriiwwan Godoo 24 raawwachuu himanii carraa hojii kan uumnu daabboo nama nyaachisuuf qofa osoo hin taane humna ijaarame kana interprenara hedduutti ceesisuufidha jedhan. Mootummaan keenya mootummaan badhaadhinaa imala badhaadhinaa calqabe keessatti hojiiwwan xiyyeeffannaa addaatiin bara kana karoora xiqqaatiin qabamanii hojjetamaa turan keessa hojiin carraa hojii uumuu fi ogummaa isa tokko. Carraa hojii uumuuf sochii yoo calqabamu akka baroota dabree carraa hojii kan uumnu daabboo nama nyaachisuuf miti. Interpreneroota uumuuf daabboorraa ol siidhee xiqqoo yaaduudhaan humna ijaarre kana interpreneroota hedduutti ceesisuudhaaf ogummaa bara kana kan leenjifnuuf sartifikeettii hiruudhaaf miti. Isarra ol siiqnee ogummaan nuti leenjiidhaan kenninu gabayaa keessatti barbaadamaa fi dorgomaa ta'ee akka injifatuu fi maallaqa uumuu akka danda'u caalbaasiin barbaadamaa akka danda'u gochuudhaaf. Itti aantuun biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa aadde Magartuu Mahammad akkaataa kallattii mootummaan naannoo Oromiyaa kaayeen misooma diinagdee ariifachiisaa ta'e lammii hunda bu'uura irraa jijjiiruu danda'ee fi warraaqsa diinagdee bal'aa fi biyya ceesisuu danda'u fiduuf kaayyeeffamee kan hojjetamaa jirudha jedhan. Kallattii mootummaan naannoo Oromiyaa kaayeen misooma diinagdee ariifachiisaa ta'e lammii hunda bu'uura irraa jijjiiruu danda'e warraaqsa diinagdee bal'aa fi biyya ceesisuu danda'u fiduudhaaf kaayyeeffamee qabamee kan itti deemamaa turedha. Warraaqsa diinagdee kana fiduun kan danda'amu carraa hojii bal'inaan hojii dhabiyyee dargaggoo biyyattii keessatti yoo uumame warraaqsa diinagdee cimaa fi biyyattii ceesisuu danda'u fiduun akka danda'amu qabatamee karoorfameeti. Carraa hojii ogummaan durfamu uumuudhaaf ejjannoon qabatamee kan hojjetamaa jirudha kan jedhan aadde Magartuun bara kana keessa akka naannoo Oromiyaatti carraa hojii ogummaan durfamu miliyoona 3 ol uumamuu danda'ameera jedhan. Carraa hojii uumuun carraa hojii daabboo ol fi carraa hojii ogummaan durfamu uumuudhaaf ejjannoon qabatamee kan hojjetamaa jirudha. Bara kana keessatti carraa hojii ogummaan durfamu yoo xiqqaate naannoo miliyoona 3 ol uumamuun danda'ameera. Kallattii gara fuulduraa kan kennan kantiibaa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee rakkoolee gama hundaan jiru injifachuu kan dandeenyu ogummaa qabnu guddisaa ogummaa biroo barachaa yoo deemnedha jedhan. Dargaggoonni humna qabaniin hojjetanii jiruuf jireenya isaanii injifachuuf kutannoo yoo qabatanii fi carraa magaalichi kenneef fayyadamuun gara bu'aa olaanaa ceesisuun hojjechuu akka qaban himuun abbootii qabeenyaa deeggarsa garaagaraa taasisaniifis galateeffataniiru. Hawaasa kalaqaa fi ogummaa qabuuf hawaasa yaadama biizinasaatiin ijaarame hojjetee jiruuf jireenya isaa injifachuu danda'u ijaaruurraa darbe jiruuf jireenya isaa injifachaa wabii nyaataa isaa mirkaneeffachuuf haala mijeessuu irratti xiyyeeffateedha jechuudha. Hojiin gama kanaan hojjechaa jirru galmi keenya rakkoon boddeettafummaa, rakkoon hojii dhabdummaa, rakkoon qaala'insa jireenyaa, rakkoon waliigalaa hawaasni keenya jiraatan magaalaa keenyaa qabu baay'ee guddaadha. Nuti akka magaalaa Adaamaatti rakkoo kan hundaa injifachuu dandeenya ejjannoo jedhu qabnaadha jechuudha. Rakkoolee gama hundaan jiran injifachuu hin dandeenye ogummaa qabnu guddisaa ogummaa haaraa barachuu yoo dandeenye humna qabnuun hojjannee jiruuf jireenya keenya injifachuuf
kutannoo yoo qaban. Dargaggoonni oomishaalee garaagaraa irratti bobba'anii jiran tokko tokko yaada EBS'if himanitti giddugala industirii Godoo kana keessatti oomishaalee adda addaa qulqullinaan oomishuun gabaa irratti dorgomaa akka ta'anii fi jiruuf jireenya keenya akka jijjiirannuuf nu gargaarii jira jedhan. Nuti hawaasa fi hojjennu ofii qofa fayyadamuuf doon taate hawaasa fi hawaasni gatii gadi bu'aadhaan gabayaa kana tasgabbeessuu irratti gahee guddaa qabna. Ijaarsaa waan ijaarsaa wal qabatu waan ta'eef wanti kun waan gabaa irratti barbaadamuuf akka inni immoo tasgabbii gabayaa akka uumamu gochuu irratti kana karoorfanneera. Gama kaaniin ufirnaan qabannee dhaloota dhufuuf dabarsuuf kaayoo guddaa qabna. Dandeettii qabnu hundumaatiin gara fuulduraatti hojjennee dhaloota biraatiif illee dudduubarraa warra dhufaniitiif abdii guddaa akka itti kennuuf nullee cimnee hojjechuudhaaf murtoo guddaa irra jirra jechuudha. Hundaanni keenya gara fuulduraa waldaa guddaa hojjennee dhaloota dhufaniif hojii uumuudha. Akka magaalaa Adaamaatitti paartii badhaadhinaa warroota nu faana ta'an carraa hojii uumuu warra giddu gala irratti baay'een nu hordofanii rakkoo keenya nu danda'anii baay'ee galata guddaa jedhaanii.